Kau tiap tiap besar ya? Bukan, ini kawan ni kau tu kan? Aku dah mau online kita. Mak suka betul. Awak, mak tahu awak ni kita nak ini tu kan? Atau macam kia pun betul. Mau mana kan kita soal si detik na seratus murugan, nasi apa? Ada mana kan dia Jiram mesti ni mana jiram. Malik gimana kan kayak jatuh sendiri ke syaratnya buat itu nanti kalau. Kemudian semua jiram, boleh sih dia na air jiram, kan? Ada kayak mau di dalam berapa itu, kan balik. Osama, nama dia kan kau tahu tu, baru nak udah terpenuhi sendiri. Ini berapa tahun mana? Opsi salib singgit ini. Ama kat di kamu masih dapat itu. Enggak jadi DMT mana kayak DMT ke pasti DMT ini mana nak kau? Hindi na kabar dala kala barbadu jira. Aku merasa isi ni dia tambahnya kan rafu itu. Boleh sele wali dari dia mana parta buddha wa isi wala si kudu kan beta. Sani. Amma lagi. Tan ido juga nama asal sudah eksiste. Nah opsi Allah. Wait. Ini mana betul lah. La, Johnny sigar sisla. Bisa lagi. Isi apa nih isi tipe itu? Kalau nama siapa itu intilalin. Apa itu kita malu itu kau ada itu. You know when the chicken is on only will be so maybe Hello? Assalamualaikum. Abu Dafi koto. Obaledi ten no jeswedi. Isina jese. Abu Dafi no nakabi. Esa tu. Ibantu nara. Dafi. Wai. Dafi abo. Intel hasni intel bofa. TV ko na batu na rola. Ya Rabbi. Anak bofa. Wai. Anak bofa sih ijra. Anak bofa. Mana bofa aja. Mana sih? Isi pura no gitu. Mana? Ufurain no gitu ni. Ibantu nara. Aye, wes kita apa? Esa kita. Duftar? Sen. Aye. Iban kan ini lah. Ya kali tiap orang joli ke kami dek kelasmu. Wah ya, ini mana harus standar? Asyik gitu. Mati. Aganti. Abu boleh kita ya. Mati. Abu boleh kuno. Mati. Coba nanti kabate. Mati. Himbe kuno nagaman. Mati. Kuno coba kabate ni wajib be. Yang kamu sih man. Kuno wajib saya tikol lah ma kuno re. No wajib. No. Malu mata ada mana tu? Wanti ada ni sekarang cium kuman. Gafat bisa. Malu rakam dia di malu rakam ni gafat tu.
maal qabda? Laali sitti hima. Isiin tuni dalagu. Waa'ee kanatti ni mana waan jedhi na godhan jetti barbaaditi. Ni beeka dhagaita. Isiin tuni dalagu. Okay. Laali argite dura gaafa dura ani beeku yoomi ka. yoo mata la sente beeta yoo mata la sente. Gaafa dura isiin tuni waan anyate dadhabe dalaga na jese. Dalaga kana wali sisi kuta maali pesa na Gaafa jirani. Beekam go. Chalis. Dubbii diyaana. Eegi. Laali sitti ba. Dalaga na jese. Dalaytu na barbaadi. Naan jette hayya jedheetiin dhaqeetiin kaf jedhee dalaala natti fideen talota. Ani walillee beenu argite? Waan wanti isin fakkaatanii Tasgabbaa'ii gaafa achitti jirani. Ana jirani chalisam. Fidee dalaytu tana isiin ture akkuma dhufteen dubbii waraanti. Sababa isaani maal beekaa na shakkite calliseetuma. Maal beekaa? Ati dubbataus os afaan jalatti mee akkamii dubbannaree? Mee akkamii Uzi. Geekubanna Beekataan jiraami. Anuu isiin beeku. Waa'ee isinatti Andiru shakkii qaba duraanuu shakkee. Shakkii sana qulqulleeffataa jira. Amma shakkii kan ni qulqulleeffadha gargar deebi'a. Laali sitti hima. Inni tuni asitti shaayii nu fidde. Dhuyidee nu sadanu nu dheessite dhuyidee geessitee san booda waan jettee hin dallansiiste. Ani dhaqeetiin isiin sun amala isiiti tasgabba'ii fi isiin tokko jirmaan ni jirmaan. Maal Waan jechuu barbaada akka hanganaa galatti amaleesii jechuun amala jaartii kiyyaaniin beekaa jechuu isaati. Amaleesii naaf beekaaf tasgabbaa'ii anaaf jedhii obsi itti mujjira argita. Laala afaan irraa qabdi. Laali sitti hima. Akkas jedhee anaa sosobu jiru. Eessumaa qabaateen beeku. Kaata laali ka albee qabatteetiin nu waraanuuf. Albee nu qabatteetiin nu waraanuuf obboleessoo. Abooba garabbi si fide sila laali ka dubbii waan bira gahee ture beeta. Rabbiin nu baase rabbii mata kanaan nu baase laali argite albee qabatteetiin nutti fide. Shakkii akkasii sin arruma eegaltama. Odda isiin dhufteetiin beeknu. Eeguma isiin dhuftee. Kabiraan jira wanti. Ayyi kanuma. Kanuma. Taanuma isiyyuu naa gaafadhu maal akka balleessa naa gaafadhu. Okay. Amma fixan isirraa. Fixan isirraa. Waan isi gaafadhu fadhu. Gaafa isii fiduudhaaf kaayyeffatu yookiin isii fiduudhaaf inni karoorfatu siif himeera. Anumatu naaf fidi jedheen. Sumatu naaf fidi. Kana naaf fidi jedheen dalagduu naaf fidi jedheen malee afaan jala wal seenanii kudhanuma achitti fiigamu. Kudhan. Dhiisisa waa'ee shakkii kana dhiisii dabala. Amma waan asii gaafatu maa deebisi. Suma taayyameefi miti. Dalagduun barbaadaa dalagduu naaf fidi jetti. Sii fideemi. Okay. Ammas deebitee moo shakkitee inni isiinii dallansiisnaanii isii tasgabbeessuudhaaf naaf obsi jedheenii anaa gorsaa jiru na argatee waan biraatti fakkaatee na loltee jedhe kan himannaa isaa ammaan dura wanti biraan ni jira. Wanti itti kanarra shakkuu dandeessu ni jira. Kanarraa wanti shakkuu dandeessu ni jira. Maal akka ta'e hin beeku. Akka dalagduu osoo hin taane akka obboleettii isaa hin beeku. Akka waan biraatti. Si dhagaye kanarraa wanti shakkuu hin beeku lammata kan wanti xiyyeeffatu ni jira. Hin jira. Kanumaami. Eega kanuma ta'e ilaali. Shakkii waan hin arginiif waan shakkii jedhamu qabatama godhanii bultii ofii irratti waan dhiibbaa fidu akkasi dalaguun haabilee baatanii namatti fiiguun ani jira natti himtu natti bilbiltee na himatteetta. Eega shakkiidhaan haga haabilee irra geesse isa immoo isii dura beektamee wasi gaafadha. Isa beekta. Eega isa natti fidee malee isa beekta. Maa dalagduu fi malee maali? Eega isa beekta ta'e amala akkasii isa beekta. Jaarsa kee. Okay, amala akkasii isa beekta. Lammata amala akkasii isa beekta moo beektu naa deebisi. Beeku. Ayyee bas kan dubbi. Egaa amala akkasiin qabattee hin beekne ta'e guyyaa keessaa kaastee natti fakkaatee hin dalagu rabbillee sirraa hin jaallatu rabbillee sitti dallana. Dhiisii abboleessitii. Bultiitu caala. Argitee? Kanaan booda waan sitti dhaga'amu moo jiraate anni jira ummaan ta'ee jirti babbaan keenya ni jira dubbii osoo bakka biraa hin gahin dhaamsuu yookiin
tasgabbeessine bultii keetti nagaan deemtee jiraachuuf siif wayyu. Dhugaa qabda. Anuma balleesse akka shakkiitti si godhallee dhiifama guddaa si gaafadha. Garuu ummatu anillee hirimaa fi maaliif jennaaniin intaloon tana dalaydu teenna waajiba rabbiin nurra kaa'ee argite waan ati dallasiistee fi haqa isii cabsurra ani dhaqeetiin immoo sossobee akkasii qabba tasgabbeessuuf akka qalbiin illee akka wanna sirratti rabbiin sirratti zambii hin goone sababa sanii araarfatu bira dhaqe malee ani waan biraatiif miti. Kana sababa kanaan ati akkana shakkitu waan akkasii godheef badiitiyyaa dhiifama naa godhe. Atillee mootu ofii godhadhu gaafa ofii godhadhu. Dhiifama ati albana fudhattee na lubbuuti yafiin sodaadheetiin afaan akkasii deebisa. Malee hammeenyaa fi Godha obboleessa kee ofii. Dhageetti? Bonaalillee badiiteenna. Ani si jiraatenyaa keenya haqa nurraa qabdu nu waliin jirtu waliin jiraanna jedhee si tasgabbeessuudhaaf. Akka qalbiin ishee hin qabneefanii ishii tasgabbeessaanaa jiru sitti fakkaatee okay anaaf ani keerumaaf akkas godhe garuu sitti fakkaate haa ta'uyyuu malee dhiifamaa siin jedha obboleettii. Dhageessee waan jedhe? Anis natti fakkaate ree. Natti Ani nama namaatii an duraa shakkii qaba shakkii ollaa ta'e akkana irra fuudhee hospitaala ciiste deebiin sun irra deebitee mana tii keessatti yoo uumamtu an usuu qaba. Beektaa? Ni jaalladhee baraan illee natti fakkaate anas. Dhageessaa obboleettii wal beennaa nuyi. Dhageettaa obboleettii ammatu waan bilbilli kiyya hin dalagne ta'e sii billaa bilee baate yookiin faamilii keenya mara bilbila dhabe namni biraa wargee sii yaabilee qabatee deemu. Wanni kun gaariitti yaadda. Kanaafuu rabbiin kana natti fakkaatee ammaan booda natti fakkaatee hin dhaga'u natti fakkaatee miti dubbiin waan fakkaatu haasofne waan hin fakkaanne waan fakkaatu tokko fakkaata jedhanii wanti nama baasu hin jiru. Garuu immoo namni tokko badiina eega fakkaate dhiifama si gaafadhe an keerumaafan jedhe garuu kanaa miti dhiifamaa jedhee. Kanaafuu waan rabbi jaalatu namni kamtuu ni balleessa waan isatti fakkaatu waan gaarii ta'e isatti fakkaatu nama biraatti waan hin taane yookiin waan badaa itti fakkaachuu danda'a. Kanaafuu waan kana gidduutti dhalate ilaalcha adda addaa jira waan ta'eef dhiifama si gaafadhe. Dubbii gatuun natti fakkaateef shakkiidhaan lammata waan jaarsa keetti wal si dhabsiisu lammata waan akkasii tarkaanfii akkasii hin deebiin yoo rakkinni jiraate na bilbiliin. Inni jidduu teennaa ba'u inni jidduu teennaa ba'u anumaaf si walitti nu haadhiisu dalagaa si naa dalaydu inni immoo akka dhiiraa dalagaa kenna keessa akka hin seenne rakkoo qabama booda. Ani maaliif ilmoo dubaraatti sammuun kee ammallee na onna jechuu danda'a. Kanaaf inni dalagaa teennaa isii kiyyaaf kisii keessa akka hin seenne. Nama dubbisuu deemuu fedha. Saayibatti takka amma bilbiluu jirti. Waan ati gootu meeshaa san dhiqi mana qulqulleessi mana guutuu qulqulleessi uffata sanis dhiqi hayyee mana guutuu qoshas takka arguu fedhu manni hedduu qoshoo jira hayyee sa uffata san immoo hundaayyuu dhiqi ka isaallee dhiqeef achiis daddatti baasee jira shi hayyee waan bakka deemu jira gisee deebi waan takka arguu fedhu qoshoo hayyee basa warri dandeettii moo nyaata lidee laggee san geessite hayyee sama deemee jira hayyee ciao. Jaan, kami deemna kaya nagigisime. Nagigisi talasan gaafa talasan gaafa deebi'a. Nagigisi karaan kun dheeraadhaati. Dhaabbadhu kutaa. Dhufee ejje. Ayyee dhufee. Nah, kita malu hubungan itu. Amma intalon sani homaati wayyo ine. Sirratti fuudhee fayyuu hundeemtu. Allah. Dhaqee dafee dubbiseetiin dhufa. Hayya inshallah anillee saahiba kiyya bira amma yaadadheen beektan yaame isa bira dhaqee ture. Gochi nageegasi ture gam nageegasi tasaa. Beektaa isatu na jirgirse wallahi. Dhiifama. Deebi manatti. Hayya inshallah deebi hayya.
No, 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 no. Maan sa'yo? Yaadin albeesi qabateetiin jira nama Amon ampe nurra kami dere nasure itu nanti itu dempeta. Oke. maa barbara akka sana ooftanee funa fida beeksisa yoo laatu. Itu saya dempeta. Jere di. Ayah amba masih karkar. Kool seen jakkat san bakka. Yana alamni cubbee maa mi'a Kooltas. Dalagaa jaartiin tantanii kan itti eegaa deemu. Kana barame. Sarraafanyaan ta'e lollee meeshaa kanneen. Abo boccu ko jabdo. Asat navigeeffadhaan qaaqata kan fedhisu jinaasoo dadhabeetiin jira fuudhaa suuraa ta'e meeshaa kanneen qaxxee godhi dhiqii alwaadaa kanallee waloo waliin uffata keessan saraaf nyaata isaniin ta'e uffata keessan isin jedhan uffata keessan jira dar antaa isaaloo ni jira. Abo na karkar tuh ani guyyaa takka udi kembe humbeta. Ati gisee kan kee maa daa'imaa raasii kiyyaa guyyaa takka itti himbeetu si gargaara. Mila yumo rogano di kadembe hogana amma. Konturee na eela taasii fiidha. Walila ani ati hindu itu ani dulu. Agas. Wallahi jira. Karkar. Intau. Deki daddafiti. Damma murcuqoo takka cabsitee beekadhu. Anu batu vindel. Dalai dulu. Aku sahib nih kayaknya kan aja itu semua. Saya fight tuh, ini tidak juga isi sana aja. Malah mau mata namanya. Wah, karena amat dalai itu kayu mina itu rogano di KTB ini hamba karena bucu kalau sih hajab tuh. Tuh mana mau tuh lagi. Ini fuda memang. Baik. Nama fuda ini. Fudanya pun udah itu nampak dah. Jarang sangat kan. Tatan ini wallah jarti saja fakti fuda ini. Tahan ini wali kawadi tidak sedar di sini. No, 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 no. Kan bayi itu. Baik. Jangan tuh, kalau dari ada boleh nggak Hello? Wayya osoo ani mana hin bahin maanaaf hin himin? Ammallee fagoon jiru ayyee fideetiin dhufaa. Ayyeen eegi bas. Ittiin dabala hayyee fideetiin dhufa. Taate hayyee. Hayyee. Istri semua. Aku mau nyasar dia.
me. Maal? Besu met. Maal godhe? Maal taate? Dhuftee jirti tara argitee jiru dhuftee akka namaa hin barbaadu. Dhuftee jirti jaatiin kan ta'e. Eessa deemta? Gara deemta. Asma mana kan tu tolong saya. Saya anam peruang tu tolong balik. Haye. Ya baate. Asli antu tak kecil apa tu?